guyyaa lamaan kabraa ol seeni. Tole. Isa keessa dhukkubaa akkamsi godha? Yoo nama nyaata nyaadhe amma yoo nyaata nyaadhe amma na beelessa amma na beelessa. Tole dhukkubi kee dhukkuba osoo hin taane kun mallattoodha. Amma nyaatee amma beelofte jechuun guyyaa lama sadii amma hojjettee amma hojjechuudhaaf hojiidhaaf appitaayitiin kee gara fuulduraatti banamuuf akka jedhu nu ibsaa. Haaloo dhiisaa fayyaadha. Hojii hojjechuun barbaada. Hojii hojjechuun barbaadu? Keenarraa hojjetu. An ayyuu fi qorataa seenaa Kaffaalee Badhaanee har'a immoo seenaa ajaa'ibaa tokkoon isinii qabadhee dhufe hattuu fi barnoota waanta jedhudha. Gara haadha isaatii keessaa nama kalee tokko hatee ba'edha namni kun. Gaafa mana barnootaa galee akkamitti gara kutaa lamaatti darbe waanta dhufe. Kutaa tokko galee kutaa lama utuu hin baratinaaf sammuu barnoota barsiisaa hatuudha. Barnootaa fi hattummaan hidhata akkamii qaba? Ji'oogiraafiin eessarra akkaan iddoo nuyi hannu heessa? Ikoonomiksiin immoo gabaa wajjin wal quunnamsiisa. Isin hattummaa keessatti barnoota kun gosi barnootaa kun lamaan beekamuu qabaa jedha. Isinitti agarsiisa. Maal barbaadda? Jireenya mi'oofte barree seenaatti lubbuu karatu lubbuun isheen kaa'anii barreen inni naqee mana oolu. Isin ishee fanni sana inni kun kun bareedu jedhee kun jaalattu qabdu hunduu. Halo. Uama tokko naa nagargaaraa maalo. Eessa jirta gurbaa? Qaama jeesuuf lubbuu mi'aa bara seenaatti lubbuu abbaasuu karanna maalo. Inni deema qaama jeesuuf naa lubbuu nagaa bahuu Du'aan mataa kee irratti argaa jira. Hanqaaquu akka abuubbii wayii mataa kee irra eebichaa dhaaduu baatee jiru tokkoon argaa jiraati. Harka kee ol kaasee. Adaraa yoo waaqayyo mucaa kana karaa inni deemuuf jedhu kanatti harka isaa qabi. Harka naa qabeeti. Iddoo kee kana nagaa naga'u. Nagaan nagi bakka jedhu. Ameen. Milkaa immoo. Ameen. 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 Master. Wane ya wana li tulen tawangon. Ibu yiba mama.